Anaa dhufu ilmaan Oromoo mee sheer godhaatii sagalee tiyya tana Jeneraal Artist Umar Suleeman biraan naa gayaadha. Sagalee tiyya tana Umar Suleeman biraan naa gayaadha sheer godhaatii. Galanni keessan bilisummaa uummata Oromoo haa ta'u sheer godhuun na gargaara isa biraan naa gahamee dhiifama oli. Sagaleen koo ni dhagahamaami. Seenaa mee namni guddaan seenaan jiru seenaa. Dhiifama waliin qabxii cimaa wahiitu jira waan wal bari'annu. Sagalee tiyya tana Umar Suleeman biraan naa gaha Jeneraal Artist Umar Suleeman biraan naa gahaadha. Sheer naa godhaadha. Galanni keessan bilisummaa uummata Oromoo haa ta'u. Share please. Waan faayidaan qabne sheer gochaa ooltanii ijoollee Oromoo. Mee tana sheer naa godhaa sagaleen kiyya hoo dhagahama. Sheer naa godhaa. Guruppii jiru irratti gadi dhiisaati. Sheerii na gargaaraadha har'a guyyaa qabxii guddaa kaafnuudha. Sheerii na gargaaraa guruppii jiru irratti gadi dhiisaati. Sheer naa godhaa dhiifama waliin yeroo biraa sheer naa godhaallee jedhee isin hin cinqu garuu kun qabxii cimaa waan ta'eef dhimma hatamtamaan hojiitti hiikama waan ta'eef daddafaatii sheer naa godhaa. Umar Suleeman biraan naa gahaadha. Sagalee tiyya tana faayidaa waloo kennaati waan ta'eef sirriitti ni dhagahamaami sagaleen kiyya mee namni sagaleen dhagahame jettee tokko barreessi. Ishi anaa dhufu ilmaan Oromoo rabbiinis naa ulfeessu rabbiinis naa kabaju yeroo irratti sagalee tiyya tana Umar Suleeman biraan naa hageettanii barbaada. Dhimma sikkoo mandoo irratti waliin mari'achuudha qabna. Wanni itti deemaatiin hin jirru galatoomi ni dhagahama jedheera sagalee lakkoofsa kunaa barreessite. Yeroo guddaalleen qabu waan ta'eef daddafeetumaa yaada kiyya kana isatti dabarfadheet bahuu barbaade waan ta'eef sheerii na gargaaraadha uumaa rakkoo hin qabu. Dhimmi kun dhimma keessan maraa dhimma keenna maraa yeroon ammaa yeroo dukkana keessa jirraa gabrummaa cimaa keessa jirraa. Gabrummaa keessa jiru tana keessaa bahuuf ammootu hayyoota gugurdoo wajjin mari'achuun dirqama. Asuma warri na dhageettan kutaan kamiyyuu keessattuu ani wanni Umar Suleeman biraan naa gahaa jedheef uummanni Baaleetii fi uummanni Sikkoo Mandoo bootaa nuu kennuu didee jiranu. Uummata Sikkoo Mandoo kana akka nuu dubbisu barbaanna. Akka nuu dubbisu barbaanna uummanni Sikkoo Mandoollee uummanni illee ka biyya alaa jirus ka biyya keessa jirus kawaanii kenna beekus kawaanii kennan beeynes namni dubbiin nu dubbannu kuni homaa qubna garii biratti ta'eetiin namni nurraa fudhataa jiru jechuudha. Nu wanni jechaa jirru hidhachuu qabna wal hidhachiisuu qabna jechaa jirru.
ijoolleen biyya alaa jirtullee akka sikkoo mandootitti yoo anillee wallaalaa ta'e yoo anillee karaa dogongoraa irra deemaa jiraate yoo isinillee ammootu waanii kiyyallee kan beeyne ka ta'u taate anaaf Umaru Suleyman ganda tokko yaada koo kana isa biraan naageettaniit isa waliin waan mari'adhu qaba jechuudha. Dhimma sikkoo mandoo irratti. Kutaaleen biraallee ammootu wal marii kenna kana asumaan fudhattanii fakkeenya irraa godhattanii dalaytan jechuudha. Jechuu qabdan jechuudha. Isinillee yaaddanii wal mari'annu haala amma jiru kana keessatti wal mari'annu kanarratti fudhattanii isinillee hojii irra oolchuu qabdan jechuudha. Dhimmi keenya Oromiyaa guutuu bilisoomsuu fi Oromoo fi uummata Oromoo diina harka nafxanyaatii fuudhuu fi dirree walabaatti dirree bilisummaatti dukkana gabrummaa kana keessaa gama ifaatti bahuuf haasofni anamma haasawu kuni qabxiin anamma isinii haasawu kuni qabxii cimaadha. Uummata Oromoo muka da'oo jiru qorsansee han jedhan malee dhugarbi muka da'oo jiru namni qorsansee jedhan malee namni keenya wal tuffata waan waliillee hin beeku keessa namaa ammoo ka beeku rabbi malee namni hin jiru jechuudha. Wanni jechuu an barbaade an hadha sagalee tiyya tana yoo ka dhagahaa jiraattu taate Umaru Suleyman sikkoo mando fakkeenyaaf Wallagga of dandeettuudha. Kamiseenillee of dandeettuudha. Ijoollee Wallollee of dandeettuudha. Kutaan biraallee xiqqoo nurra wayyoo qaba. Nu akka sikkoo mandootitti hayyuulleen dhabne akka Oromoo guutuutitti hayyuulleen dhabne hayyuu gurguddaa qabna. Wanni nu dhabnee fi wanni hayyoota keennallee tuffachiisee kaan mana hidhaatitti guuree kaan lubbuu dabarsee diraamaan adda addaa wanni nurratti dalagamaa jiruuf waan waraana hin qabne qofaaf. Hayyuullee ka isaan caalu qabna. Nu Oromoon yeroo addunyaan biyya ofii daangaa ofii nuukureelaan eeggatutti Oromoo fi uummata Oromoo fi Oromiyaa daangaa isii kabachiifachuu dadhabneet hagadhaa gabrummaadhaan nafxanyaa harka jira jechuudha. Kana waan ta'eef ani Umar Suleymaniin jechuu barbaadu anaaf inni ganda tokko tariitii yeroo inni biyyaa bahu ani xiqqaadhaa nan beeku taha. Ammoo haadha abbaa kiyya ni beeka Umar Suleyman. Ganda kiyya na beeka ollaa tokko ganda tokko nu. Isaan abbakara nu ammoo zaalloo abbakara zaalloo jedhanii nu waamama jechuudha. Walitti ganda tokko nu. Ummata naa dubbisi. Umar Suleyman yoo sagalee tiyya tana ka dhageettu taate ummata Arsii ummata sikkoo mandoo naa dubbisi. Ana na jalaa dhagahuu didanii nallee tuffatanii waanii kiyyallee osoo hin beekin mucaa xiqqaa tokko silaa waan inni ba'u osoo hin beekin hin tuffatanillee arrabsanillee. Haa taatu ammootu namni waluma keessa jira biyya alaatiillee ijoolleen na gargaartee jirtu ni jirti ijoollee sikkoo mandoo keessa. Maqaa isaa dhahuu yoo baadhes namni na gargaarallee ni jira maqoota isaanii yoo dhahullee baadhe jechuudha. Wanni ani Umar Suleyman irraa barbaadu Umar Suleyman akkuma sagalee tiyya tana dhageetteen si ummanni si jalaa dhagahaa waan ati jetteen ummanni sin didu waan ta'eef ummata sikkoo mandoo kana dubbisi. Wal mari'adhaa yoo nallee tuffattan yoo nallee shakkitan wal mari'adhaati hatantamaan deebii kana naa deebisa. Qeerroof qarreen sikkoo mandoo harka duwwaa bahanii bosona keessa jiran meeshaa hidhachuu qaban jedheetiin yaada. Meeshaa hidhachuu qaban wanni as deemaa jiru lola walilleen somnu walilleen sossomnu. Hayyuun illee nu biratti uffatamee jira. Jaarsi illee nu biratti uffatamee jirti. Oromoo fi Oromiyaan illee osoo nu jirru uffatamtee jirti jechuudha. Baharaan deemee nama meeqa dhume? Suudi Arabiyaa keessa nama meeqa hidhaa jira? Faayidaa ummata Oromootiif ammoo namni qabsaa'ee bosona jiru nama hagoodha. Karaa faayidaa nuun qabne baharaan deemnee dhumuu malee mana keessa harka qullaa teennee biyya keessa harka qullaa teenneetiin mana hidhaatitti dhumuu malee ka bosona seenillee harka duwwaa dhaabbataa jira waan ta'eef Umar Suleyman kutaa Baalee
ilmaan sikkoo mandoo naa dubbisuu qabda nallee dubbisuu qabda gama keessaatti nallee dubbisi ummata sikkoo mandoollee naa dubbisi qabsoon kadeemuun waliin wal mari'achuu qabna dhimmi kun gadi fageennaan itti yaadamuu qaba akka sagaleetti yetana dhageetteen lakkoofsa kiyya gama miisenjaraatiin seeni aadsi godhaa lakkoofsa kiyya sii kennaa achi booda dhimma kanarratti wal mari'achuu qabna jechuudha ummata Baalee ummata Arsii naa dubbisuu qabda jechuudha ba'aa ummata Wallaggaa qofa achi teennee wooboo Wallagga jirti jenneet ummata Wallaggaa qofa achi eeguun qabnu fakkeenyaaf Karrayyuu meeshaa qabdi hidhattee jirti Wallaggallee meeshaa qabdi Kamiseellee meeshaa qabdi kutaan Baalee hoo takki akka Jimmaa sanitti achi cinnee nafxanyaa gabbaruuf taa'aan jiru nafxanyaa gabbaruuf taa'aan jiru Jimma nafxanyaa gabbaraa jirti kanaaf ta'e dhimma kanarratti ummata naa dubbisuu qabda ummanni waanii kiyyallee hin beeyne anallee hin beeyne dhugaa qaba namni nama gurgujaasu hedduutu jira namni shakkuulleen hin malaan ummanni ammootu ciciiseetuma karaa irratti dhumuu malee ka bosona seenellee garaa duwwaa mee harka duwwaa dhumuu malee faayidaan inni ummata qabsoo ummata Oromootiif godhaa jirullee hin jiru jechuudha kutaa biraa irratti illee ba'aa ta'uu hin dandeenyu hidhachuu qaba ilmaan sikkoo mandoollee hidhachuu qabdi ba'aa kutaa asuma teenneet Wallagga wooboo Wallaggaa dhuftee nu bilisoomsiti yookaan ammoo Kamise dhukaasee nu bilisoomsenne yookaan ammootu Gibxi Itoophiyaa dhahee nu bilisoomse yookaan ammootu warroota meeshaa qabantu nu bilisoomse yookaan ammootu poolisii naannoo Oromiyaatti nu bilisoomse jennee wanni nu teennuuf takkan jiru jechuudha. Ummata naa dubbisi nallee dubbisi Umaru Suleeman sagalee tiyyatan akka dhageette. Waan jirullee sii hima waan irra jirullee sii hima eddoo amma jiru kanallee sii hima bakkitti wal gurmoynillee sii hima kana waan ta'eef wal mari'achuu qabna hatantamaan ummata Baalee ummata Arsii naa dubbisi anallee dubbisi ilmaan sikkoo mandoo biyya alaa jirtanillee akka aktiivistii uf godhullee akka maalii uf godhullee holola adda addaa harka duwwaa qeerroo gadi bayi ebaluun akkas godhanii qeerroo gadi bayi harka ebaluun akkas godhanii jedhullee amma booda qeerroon ajaja kee fudhatee ajaja keetiin deemu jiru jechuudha. Loli ummanni Oromoo loli jechuu malee akkamitti lollaan beeku lolli kuni massaaraani lolli kuni waan lolaa yoo hin beeyne tahe namni waan lolaa hin beeyne yoo tahe lolli akkamitti deemama yoo ka hin beeyne tahe nama gaafatee namarraa suuta barata. Lola jechuun lolli kun timaatimaanii miti ibiddaan nu afoo dhaabataa jiran. Umaru Suleeman kutaa Baalee Arsii akka sikkoo mandootitti hidhachuu qabna wal hidhachiisuu qabna ummata naa dubbisi biyya alaatitti illee akka sikkoo mandootitti wal mari'adhaatii deebiitu kunaa deebisa marii san keessa anallee na oolcha lakkoofsa kiyya isinii kenna ammallee ijoolleen sikkoo mandoo namoonni wal amannuun namoonni lakkoofsa kiyya qaban hin jira isaan illee isinii eeraa isaan waliinillee dubbisuu ni dandeenya. Hidhachuudha qabna dirqama kutaa biraa irratti ba'aa ta'uu hin qabnu. Bilaashatti achi deemee nama meeqa baharaan dhumaa jira. Bilaasha Suudi Arabiyaa dhaqee nama meeqa hidhashamaa jira ijoolleen teenya. Saba keenya kanaa du'eet saba keenya kanaa osoo du'e dukkana gabrummaa tana sabarraa haaqe. Haadha abbaan isaa nagahaan jiraatti obboleeyyan isaa nagahaan jiraatti. Beekumsa qabdan lafa muukaahaa. Namni ani beekumsa qaba maalii qaba ani aktiivistiidha ani maalii akkasiiti ani hayyuu akkasiiti an barnoota akkanaa qabaan nun baasu amma booda barnoonnii fi siyaasni nu barbaachisu nama siyaasa lolaa beeku qofa amma kanatti wanni nu barbaachisu akka Oromiyaa kutaa 11 guutuutti akka Oromiyaa kutaa 11tti wanni nu barbaachisu nama siyaasa waraanaa beeku malee nama siyaasa biraa propaganda lafaan dhiituu miti wanni nu barbaachisu. Ayaas falligan nu barbaachisu yeroo ammaatitti wanni nu barbaachisu nama siyaasa lolaa beeku nama leenjii fudhate san hujii irra oolchuu beeku kutaa keenya keessa hatta warroonni diina waliin dalagullee warroonni diina waliin dalagu oppiidiyoon amma booda dhiifamni lamuu godhafuuf hin jiru
dhugaa rabbii isinitti himuufani ajaja salaam askabbaariiti waggaa Itoophiyaa keessa jiru sanitti. Namni kiyya ammoo ummanni kiyya ummanni Baalee ummanni Sikkoo Mandoo waanii kiyya hin beeku anallee hin beeku waan ani haasa'u kanallee qiimatti dabaleetiniin namni qubna garii irra oolchuun jiru jechuudha. Guyyaa hundaa numa iyya dhiisaa haa iyyuu jedhaniituma callisan. Miti dubbiin akkasii miti. Namni hin dhalin dhalluun qabu jedhan. Osoo dhalee namni tokko Itoophiyaadhaa ijoollee qabaate osoo dhaltee ijoolleen ta'e Itoophiyaa keessatti waan duguuggaan sanyii uummata Oromoo makalaakaa federaalaatiin nurratti adeemsisamaa jiru osoo ka argitu taate achi teettee harka duwwaa qeerroo gadi bayi jechaan ooltu jechuudha. Nama dullaa lafa kaa'uu dide xiyyiitiin dhayii lafa buusii jedheenitiin ajaja duguuggaa sanyii uummata qeerroo karaa nagaatiin falmatu irratti erga deemsisan booda nullee xiyyiitii qabanneet yookaan isaantu dhayee lafaan nu dha'a yookaan nutu dhayee lafaan dha'a jechuudha. Wanni nu barbaachisu uummata ijoolleen kutannoo qabdi qeerroon kutannoo qabdi. Qeerroon kutannoo qabdi. Ejjannoon qeerroo qabdu kutannoon isaanii dhibbarraa dhibbatti Oromoof Oromiyaaf aarsaa lubbuu ofii kafaluuf kutannoo qaban isaa. Uummata of keessaa dhabne. Xiinxalaan siyaasaa kamiyyuu gara meeshaatitti hin amanne amma yeroo kanatti nun barbaachisu. Propagandaan biraa nun barbaachisu. Goofandii biraa bantanii goofandii biraa qabdanii achitti mallaqa guuruun mallaqa keessan kara malitti fixuun nun barbaachisu. Wanni nu barbaachisu wanni isin biyya alaatitti irratti wal mari'attanii goofandii itti bantaniitiin irratti hojjechuu qabdan osoo namummaa qabaattanii osoo aqlii qabaattanii meeshaa waraanaa qeerroof qarree bichisiisu bittanii itti hidhuudha. Ka humna qabuun bitata ka humna hin qabne bituudha. Maa hin yaadattanii nu dhiisiiti bar mangistiin Itoophiyaa waan ganama makkaatoon dhuidan doolaara 3 naa kennaa jedhee mallaqa walitti qabateet waraana nafxanyaatiin leenjiseetiin waraana guddaa amma argitan kana doolaara 3 isin irraa kadhatee nutti leenjifate. Haguma abiyyi qeerroon maa garaa isin nyaanne qarreen maa garaa isin nyaanne. Dubartii ulfaattu du'aa jira. Ulfa waliin dhaanii lafaan dhahaa jiran dhiitanii ulfa garaa baasaa jiranii dubartii. Abiyyiin doolaara 3 naa guuraa jedheet waan ganama biyya tanaan ijaaraa faabirikaa biyya tanaa ijaaraa doolaara 3 naa guuraa jedheet doolaara 3 isinirraa guurate saniin waraana leenjifate. Adeemsi isaa adeemsa mootummaa dargiiti. Kutaan biraallee kanarraa fakkeenya fudhachuu qabdan. Wal hidhachiisuu qabdan kutaa kutaadha. Wanni ansiin jedhu ummata Sikkoo Mandoo walitti qabi wal mari'achiisi ka du'aa jiru nama lubbuun ilma namaa baala goommanaa miti muraniin deebitu bara mara du'uu dhiifneet ajjeesuullee barsiisuu qabna ummata keenya. Ajjeesuullee barsiisuu qabna. Maaliif diina jalatti dhumna? Bari dhiirummaallee haga kennan qabani, jagnummaallee haga kennan qabani, beekumsallee haga kennan qaban. Ummanni garuu qaruu ta'e. Bar biyyoonni Ameerikaa dimokiraasiidha jettanii suni nuukireela irratti wal fixi biyyoonni addunyaa. Nuukireela kana na oomisha irratti wal fixaa jirti addunyaa. Waan kutaa ofiitiin eeydu, waan biyya ofiitiin eeydu. Ummanni Oromootii fi Oromiyaan akkamitti wabii hagattii tanaa isin biraa dhabde? Maa itti yaanne beekumsi keessan qilee irraa lafatti naqame arginee jirra. Beekumsa keessan bakki inni seene arginee jirra. Warri waraana adda bilisummaa uummata Oromoo gargaarsa irraa kutte. Warri waraana adda bilisummaa uummata Oromoo shanee jettee arrabsaa turte Oromoo mataatee beekumsi keessan qilee irraa tare arginee jirra. Waraanni adda bilisummaa uummata Oromoo haa danda'u haa dadhabu waggaa hamma dheeraa qabsoo kana eegaletti aarsaa lubbuu fi qaalii sii kafalaa jira. Tuffatamuu qabu, gatamuu qabu, gargaaramuu qabu. Umarsuman akka sagalee xiyya tana dhageetteen dhimma Sikkoo Mandoo irratti wal mari'achuu qabna.
maa namaa yaanneesse bilaa shawuu ijoolleen achi deemtee bahara dhumaa jirti bilaa shawuu achi deemtee Suudi Arabiyaatti hidhaa keessa dhumaa jirti yoo saba kanaaf dhumne maal qaba ijoolleen nafxanyaan ergamtu sanillee dhaamsa dabarsii fi ijoolleen nafxanyaan ergamtu OPDO dullatti biyya keessa jirtu tagufuu qeerroo fi qarree uummata Oromootitti taate dhugaa rabbii diina ofirraa dhorkuun dadhabne uummata keenyatu bakka teennuu fi bakka ol kaanu nu dhorkate kutaa keenya keessatti. Bakka teennuu fi bakka ol kaaneetiniin bakka itti waa hojjannullee namni dhoggate uummatuma keenya uummatuma sikkoo mandooti. Uummata sikkoo mandoo kana dubbisi Umaru Suleyman dhimma kanarratti wal mari'adhaa hatattamaa. Dhimmi biraan jiru ajandaan biraan jiru ajandaa kanarratti wal mari'adhaa yoo biyyi haabdi soomtuu barbaada. Umaru Suleyman dargii irraa jalqabee hidhadhu bita kilaashii qawwee dhukaasuu hawwee jechaa turte. Hidhadhaa jechaanii turte. Akkuma si jalaa dhagahuu didan san anallee na jalaa dhagahuu didanii uummanni baalee uummanni sikkoo mandoo haga har'aallee hidhannuu hin qabu jechuudha. Akkuma beeraa bara baraan mootummaa dhufaa dabratti heerumuu hin qabnu uummanni Oromoo. Mootummaa dhufaa dabratti heerumuu hin qabnu. Mootummaa mataa keenyaa uummachuu qabnu. Naannoo keenyatti uf dandeenyee diina ofirraa dhorkuu qabnu. Kutaan 11 Oromiyaa keessa jirtu hidhachuu qabna, wal hidhachiisuu qabna. Dura bu'aa tokko of dura buuftanii. Yoo nama narrallee caalu, nama narrallee dandeettii qabu, nama narrallee riiphii lolaa keessa ture yoo ka jiraatu taate as nuu fida ni hoogganamnaa inni waliin bulla. Yookaan ammoo waan ani isiniin jedhu dhagaha. Nama narra dandeettii qabutullee jira. Namoota akkasii sunillee nutti ida'amuu qaba. Ka saba Oromootiif quuqama qabu. Kutaan 11 Oromiyaa keessa jiru hoggana tokko of dura buusee hoggana cimaa amanamaa of dura buusee wal leenjisuu qaba meeshaa walii bituu qaba. Qabeenyi sikkoo mandoo qabdu qabeenya Oromiyaa guutuu mara hidhachiisuu danda'udha. Garuu diinaa kafaluu malee paartiin bilchiginnaa waan akkanaa fidaa jedhanii isaanii kafaluu malee namni qeerroof qarree harka duwwaa bosonatti dhumaa jiru kanaaf gaafa tokko akkana gargalee ilaalan jiru jechuudha. Jiruu jibbinee jirran. Jiruun nutti hadhaa'ee jiran. Isin dhugaa qabdani. Sammuu wal ijaarree Makalaakaa federaalaa keessa jiruu fi poolisii federaalaa keessa jirullee sitti dabalama. Poolisiin naannoo Oromiyaallee sitti dabalama. Gaafa ati uf ijaartee gad dhaabbatteetiin humna kee cimsatte. Bakka ati humna hin qabnetti, bakka ati gad dhaabbannaa takka hin qabnetti, bakka ati walii galtee hin qabnetti, bakka ati wal marii hin qabnetti ka makalaakaa federaalaa keessa jirullee sitti hin ida'amu. Poolisiin naannoo Oromiyaallee sin gargaaru diina waliin nutti dhukaasaa jira. Kanarra wal mari'achuu qabna. Uummata sikkoo mandoo biyya alaa jiruu fi biyya keessallee jiru hangafa hambaa qabsaa'ota baaleetilleedha Umaru Suleyman. Sagalee xiyyatan yoo dhageette ati hambaa qabsaa'ota baaleeti. Bakka bu'aa jeneraal Waaqoo guutuuti ati. Dhimma kanarratti hojjechuu qabda. Dhimma biraa lafa keettee amma booda. Dhimma kanarratti hojjechuu qabda. Irratti hojjetamuu qabu dhimma kana. Diinni si dha'ee anaa dha'u siin hin jedhu. Nu ajjeesee ijoollee teenya harka duwwaa jirtu gogombisee karaa irratti achi darbee biraa lixaa jira diinni. Namni du'u kuni lubbuu hoolaallee isin bira hanqatte. Nama kuma 30 oli Oromiyaa keessa namni hidhaa keessa jiru. Nama kuma 20 oli bosona keessa namni harka duwwaa jiru. Kuni maa isinitti hin dhaga'amu? Ummata naa dubbisi wanni ansiin jedhu Umaru Suleyman akka sagalee xiyyatana dhageetteen ummata sikkoo mandoo ka biyya alaa jiruu fi biyya keessa jirullee naa dubbisi. Hojiin kun itti fufuu qaba. Hidhachuu qabna, wal hidhachiisuu qabna. Bootaallee nuu kennamuu qaba. Kutaa keenya keessa taa'uu qabna. Sikkoo mandoo keessa taa'uu qabna. Akka Wallagga akka woboon Wallagga galtee Wallagga keessa teettu sanitti nullee sikkoo mandoo keessa teennee achirraa diinatti dhufe ofirraa deebisuu qabna. Likkii isii beeyna. Makalaakaa Itoophiyaa tana likkii isii beeyna. Hin sodaannu.
Kana booda ijoolleen sabni Oromoo sabaan Oromoo ta'e namni makalaakaa federaalaatitti hidhamullee hin jiru. Namni makalaakaa federaalaatiif hidhatullee hin jiru. Amma booda misgabaan fedhee dhufe. Maaliif yoo naan jettan taate makalaakaan Itoophiyaa amma booda diina uummata Oromooti. Duguuggaa sanyii nama duratti ajajeedha. Mootummaan kunii fi makalaakaan federaalaallee diinni bakka fedhee dhufee cafaacafee biyya biraatiif dhufee cafaacafee biyya keessaa jarruu ofii wal cafaacaftee diina uummata Oromooti. Uummata Tigraay irraa baradha ijoolleen Oromoo. Uummanni Tigraay makalaakaa ofiillee keessaa yaafataa jira. Gara naannootti galfataa jira. Uummata wal dhaga'u, uummata wal kabaju. Isin wal arrabsuu malee, wal xiqqeessuu malee, eessa jirta jechuu malee, hojii garamitti akka hojjetamu hin beektan. Uummanni Tigraay yaamicha guyyaa takkaatiin waan makalaakaa federaalaa keessa jiru keessaa alfata. Kenna ammoo bara mara diinmoolii nu gara OPDO. Poolisiin makalaakaa federaal kanallee iccitii cimaa isinii kenna. Nafxanyaan namoota makalaakaa federaalaa keessaa qabdu guutuu yaafattee waraana faannootitti hidhataa jirti. Waraana faannootitti hidhataa jirti. Lammaa Magarsaa dhiibbaa akkamtu irratti godhamaa jira. Ijoollee Oromoo makalaakaa federaalaa naannoo Oromiyaatti kumaandi poostii dhageetiin uummata Oromoo cafaccafi jechuun tuffii uummata Oromootiif qaban jechuudha. Gaafa nu gadhaabannee biyya keessa wal ijaarree nu humna godhanne jarrillee dirqama hin galti. Dhugaa isinitti hin fakkaatina namni jaalatee diina isa waliin uummata fixaa jiru hin jiru dirqamatu fichisiisaa jira. Kanaafuu ilmaan sikkoo mandoo biyya alaa jiranillee ta biyya keessa jiranillee sagalee tiyya tana yoo dhageetti Umaru Suleeman dubbisiitii deebii naa deebisi. Karaan biraa karaan nu baasu hin jiru. Diinni si dha'ee anaa dha'u siin hin jedhu. Nu nama nurraa dhumaa jira. Humna hin qabnu. Humna hin qabnu. Onnee qabna malee meeshaa hin qabnu. Meeshaan nu bitamu qaba. Yeroo addunyaan niikiroolii bitatteetiin niikirooliin biyya ofii eebi biyyoonni Ameerikaa biyyi bilisummaan ittiin tokkoffaa diimokiraasii ittiin tokkoffaa jedhamu niikiroolii yoo niikiroolii oomisteeti ofii itti fayyadamte malee biyyi biraa akka itti fayyadamu hin hayyamu. Maaliif? Kuni maaliif? Karaan nagaa hin jiru. Dhiiga ofiitiin abbaan bilisoomuu yoo danda'e. Dadhabu dhumee itti dhabamu. Ammallee uummanni Tigraay ofirraa loluuf qophii xumuree jira. Ni lola ofirraa. Osoo isin teettan ammallee Tigraay caccabsiteet ni dhorkiti ofirraa. Dhiiga ijoollee Tigraayinillee taa'anii bilisoomuun hin jiru. Dhugaan jirtu tana qabsoon keenya eenyu irrattu hirkataa miti uf danda'aadha. Baay'ina namaas hin qabna, nama barates ni qabna, hayyuullee ni qabna. Xiinxaloota siyaasaa gama waraanaan jirullee ni qabna. Kana ammoo mee fakkeenyaaf Jawaar Mohaammed wanni tuffatanii hagadhaa mana hidhaatitti ilaalaniif waan nu harka duwwaa ta'aniif. Waan nu harka duwwaa ta'aniif. Namni sin kabaju mirga kee ka eegsifatu ummata mirga kee ka kabachiifatu matama keeti. Namni mirga keessii kabaju. Bara maraa mootummaa kanatti iyyuu malee isin. Mootummaan akkana nu haa godhu. Mootummaan akkana nu godhe jechuu malee. Mootummaa kanallee rabbi biraan nu dhufee kun. Rabbi biraan nu dhufne maali mootummaa kana waa gaafachaa ooluun. Jawaar Mohaammed hidhaa haa ba'u jettanii kadhachuu irra meeshaa hidhattanii caccabsitanii Jawaar Mohaammed humnaan gabbaafachuun nu salphaa. Nurraa haa dhaabbatu jettanii kadhachuu irra lolaaf uf qopheessutu salphaa. Waraana adda bilisummaa uummata Oromoo jechuun lafee duudaati. Lafee duudaa Oromoo jechuun lafee duudaa malee namni dhaabatuu hin danda'u. Shanee jettan, shantamee jettan, maqaa itti baaftan, shiftaa jettanii diina waliin shiftaa jettanii diina waliin arrabsaa turte waraana adda bilisummaa uummata Oromoo. Jaalmarroo namni seentii takka gargaareetiin rasaasa bitadhu jedhu hin jiru. Yoo manallee nallee gargaaruu baattan.
ijoolleen Oromoo warri biyya alaa jirta warri nu gargaartan ammoo galatooma. Nama nu gargaarallee ni beekna. Gabbayii loli akkana godhi maalii godhi ni beekna nu siistama lolaa akkamitti akka lolu ni beekna. Akkamitti akka leenjifannullee ni beekna. Ummata uf biraa dhabne humna dandeettiillee dhabne mallaqallee dhabne. Qawween tokko doolaara meeqaan bitama hadda? Birrii meeqaan bitama birrii Itoophiyaa? Shugguxiin takka meeqaan bitama? Bootaa meeshaa kara salphaan irraa argannu daangaa irra jiran. Gabaa keessaa akkan ol qabdee dhukaaftee kafeete bitatte. Qawwee malee quwwaan jarri takka qabdu hin jirtu. Quwwaallee qawweellee namni qabu sila ummatuma Oromoo kana ta'uu qaba amma booda. Abbaan feete jaaladhu jibbi kutaa 11 Oromiyaa keessatti waliigallee hoggana tokko uf dura buufnee yoo meeshaan hidhannu ta'e hayyuu kennallee Osomaanuu arginu ajjeesan. Aalima kennallee Osomaanuu arginu. Eesii kennallee Osomaanuu arginu ajjeesan. Wallaalaa kennallee Osomaanuu arginu ajjeesan. Artistii kennallee Osomaanuu arginu ajjeesan. Haadha abbaa kee Osomaata argitu ajjeesan. Gama hidhannootiin dadhabinni uummata Oromoo qabu maali? Uummanni wal tuffata, nama dhagahu. Anumatu beeka jechaa wala uummanni. Anumatu beeka siin jechaa wala. Beekumsi isaanii kama qilee irraa nugate kan. Ebalu beekumsa qaba, ebaluun dhageenya qofa jechaa wala uummanni. Wallaala ufiillee tuffatamuu qabu. Yaanni isaa tuffatamuu qabu wallaala ufiillee. Tigraay maa sodaatan? Maa jaarsummaa itti ergatan maa sodaatan? Waan meeshaa qabduufi waan waliigaltee qabduufi. Nu akka naannoo Oromiyaatitti mootummaan qabnu mootummaan keenya bara dhufaa Sillaasee irraa jalqabee dargiitti taree dargii irraa jalqabee yaahdi keessallee diinuma waliin nu garafaa ture mootummaan naannoo Oromiyaa. Poolisiin naannoo Oromiyaa guyyaa tokko rasaasa takka dhukaasee hin beeku. Uummata Oromoo irraa diinatti uummata Oromoo eeguuf diina uummata Oromoo dha'uuf guyyaa takkatti rasaasa dhukaasee hin beeku. Daangaa Oromiyaa kabachiisuuf guyyaa takkatti rasaasa takka dhukaasee hin beeku. Milishaan naannoo Oromiyaa, poolisiin naannoo Oromiyaa. Poolisiin naannoo Oromiyaa osoo hoggana cimaa ka qabaatu ka ta'u taate handhuurri Oromiyaa Finfinneen nafxanyaa harka jirti nuu kennaa teenna godhaa jedhanii waan isaan kadhan hin qabne osoo hoggana cimaan poolisii naannoo Oromiyaa keessaan kamaddu ka ta'u taate. Daangaa ofii silaa namni kabachiisu poolisii naannoo Oromiyaati. Kana gochaan jiran isaan. Mee daangaa poolisiin naannoo Oromiyaa kabachiisan hima. Finfinnee illee kabachiifu. Yoo taandiidhaan lolaan silaa kabachiifachuu qaba daangaa handhuura ofii. Daangaa biyyaallee mureetuma kenna. Daangaa biyyaallee mureetuma kenna. Eegu uummata Oromoo waliin dhukaasaa jira. Kana ta'uu beeytanii qeerroof qarreen hidhachuu qabdi. Wal hidhachiisuu qabdi. Umar Suleyman akka sagalee xiyyaatana dhageetteen uummanni na jalaa dhagahuu didee Oromiyaa kutaa 11 keessatti kutaadhaan wal mari'adhaati wal hidhachiisa ajandaa biraa nurraa cufa. Dhugaa Rabbii dubbachuuf ani mallaqa OMN banuuf walitti guurtan san osoo qeerroo meeshaan bittan miidiyaa akka Aljaziiraa kanan bitan dhugaa Rabbii dubbachuuf nama dhugaa dubbatu ammoo isin hin jaalatta. OMN jechuun yaada kennachuu jechuudha. Yaada kun Facebookiin illee numa kennata salphaadha kun waan boru ganama ijaaratu. Mallaquma OMN'if guurtan sanuu osoo qeerroof qarreen hidhachiiftanii miidiyaa akka Aljaziiraa kana banachuu ni dandeenya booda gaafa qeerroof qarreen uummata Oromoo bilisumse. Sunillee akka jirutti ta'eet sanillee baga guurtan baga ija aduwwiillee nurraa qabdan haa ta'u ammallee ammootu biyya keessaa fi biyya alaallee guurameet mallaqni guurameet namni itti godhameet qeerroof qarreen hidhachuudha qaba wal hidhachiisuu qabdi.
ajandaa biraa nurraa lafa kaaya. Nun fayyadu amma booda. Ajandaan biraa achii as deemu tokkochi faayidaa nuu qabu hin jiru. Haasoyni biraa achii as deemu tokkochi faayidaa ka du'aa jiru lubbuu ilma namaati. Hidhuu meeshaa wal hidhachiisuu qabna. Dhugaa Rabbi dubbachuudha. Qabeenya qabnuu fi beekumsa qabnu hunda hidhannuu irratti yoo gadi kan hundeeffannu taate boru ganama miidiyaa akka Aljaziiraa kana banachuu ni danda'a uummanni Oromoo gaafa hidhisu. Hujii kana beekuudha qabdan. Wabiin uummata Oromoo argamuu qaba. Wabiin uummata Oromoo waraanni adda bilisummaa uummata Oromoo wabiin uummata Oromoo waraana adda bilisummaa uummata Oromoo qeerroon wabii uummata Oromooti. Kanaafuu Umar Suleyman akka sagalee tiyyatana dhageetteen ijoollee sikkoomandoo biyya alaa jirtuu fi biyya keessa jirtullee wal mari'adhuuti hatantamaan deebiin kun naadimuu qaba. Kutaaleen biraallee akkasuma ba'aa walitti ta'uu hin qabnu, uf danda'uu qabnu, diina ofirraa cabsuu qabnu. Kutaan 11 Oromiyaa yoo hidhate Afrikaan guutuu yoo lolaaf itti dhufe ofirraa deebisee hin danda'u. Dhugaa Rabbi dubbachuudha. Afrikaan guutuu yoo itti dhufe ofirraa dhoogee hin danda'u. Akkamitti kilaashii takka takka dhabnaa yeroo ambi nuyeeli bitatee matarayaasa ijoollee walloo irraa barnoota fudhadha. Yoo mootummaan Affaariin harka matarayaasa kaa'e, yoo mootummaan nafxanyaa harka matarayaasa kaa'ee itti ergu ijoollee Suudi Arabiyaa jirtutu matarayaasa keessa ofiitii kenna. Isin hoomee maal dalagaa jirta warri biyya alaa jirta?